yeroo dhiyoo keessatti qabsaa'oon akka koo dabalamanii wareegamanii dhiiga ilmaan Oromootiin mirgi uummata Oromoo hin eegama. Isin immoo yeroo gabaabaa keessatti murtee keessan argattu. Kanaaf du'a koo du'a kabajaati dheetuma dhaqee funyoo keessa seenee. Ajajaa dhibbaa Maammoo Majammir warra bara san addurree qabame keessaa isa tokko. Kanaafuu dafanii dubbii tokko dhaamsuudhaaf akka karoora Habashootaatti akka karoora gita bittootaatti kan ilaalamu dafanii nama ajjeesuudha. Nama ajjeesuun isaan biratti dubbii dafanii dhoksuudha. Inni raajii isaa dhagaye, inni oduu isaa dhagaye qeerroon Oromoo hadha jiru kun dhiiga isaa keessa kan naanna'aa jiru ibiddi amma waa'ee Oromoo innaa sana qabate kun kan si dhibu innaa Maammoo Mazammir fannisan ana fanniftu malee ibiddi abbaa biyyummaa ibiddi eenyummaa qabsoon uummata Oromoo qabate kun du'a kootiin hin dhaabatu jedhee dhaamseera. Maal jettaa jenna innaa iddoo fannisutti geessanii deeman qabsoon uummata Oromoo hin dhaabatu amma abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatutti inni jedhe sun kun har'a kunoo kan mul'atu. Hoggaasaan fannisuudha fuudhanii deemanii duuti koo garmalee miti. Duuti koo garmalee miti. Dhiigni koo qabsoo bilisummaa Oromoo madda ta'ee firii argamsiisa. Warri har'a du'a natti murteessan mootichii fi qondaalota isaa dabalatee yakka irratti raawwatan kanaaf murtoo adabaa akka argatan uummanni Oromoo mirga sarbame dhiiga ijoollee isaatiin akka deebisee gonfatu shakkiin qabu jedhaa deemaa tureeyyu. Alamuu Qixxeessaa umuriitti murtaa'ee biyya Amaaraatti hidhamanii Taaddaseen akkasuma umurii guutuu biyya Gizitoodhaan biyya Amaaraatti hidhamanii namni akka Seefuu Qallachaa fa'aa Gamuu Goofaatti summiidhaan ajjeefamanii namoonni hedduun namni akka Haajii Adamsaa Iddoo faallee hidhaa turanii hundumtuu odoo hidhaa jiru Haile Sillaaseen kufee akkuma Maammoo Mazammir jedhe yeroo gabaabaatti gatii keessan argattu akkuma jedhe Maammoon du'ee bara waggaa 5 hin geenye Akiliiluun fa'aa walumaa cimata taa'aa kolfan sun achumatti ajjeefaman immoo kan nama dinqu. Isaanis dallaadhuma karchallee sana keessatti geeffamanii ajjeefaman. Akiliiluu Abdiwaldi gaafa Maammoo Mazammir fannifamu inni hirkatee kolfaa ture innis 62 ajjeefamee miti Maammoon 67 ajjeefame dallaadhuma sana keessatti akkuma Maammoo Mazammir jedhe baay'een turre yeroo gabaabaatti jedhe dhiiga koo fi dhiigni gootota Oromoo itti dhaalu dhangala'ee isin immoo yeroo gabaabaa keessatti gatii keessan argattu jedhee waggaa 5 keessatti bakkuma sanatti dallaa makarchalee sana keessatti awwaalaman.